كان ترى كاتني مان أوف إمامة إمامة خيتو نانين مو كللتي sani waan fi nyaata kan kenniif anaan jedhee yoodaan anaan dubbate isiidhaan aadaa qaraayyuu wadhabbii wayiitu halkan uumamee jira jidduu isaatii fi jidduu isheetii sababa mucattii tanaatiin ana ammoo irraa quban qabu fayyaalettii siyya nagoma kiyya ciisaa aganumatti isaan anaan jennaan ani maalitti natu kennaa fi haadha manaa ta'eetiin jedheen maaliif hoyyuu anuu nama isa bira taa'u waan ta'eef haadha manaa isaatiin maal kennaaf reen wanni kennuuf hin jiru tanuma keessa jidduu tana keessa isaa fi siin afaan walitti daddarbanii wal dhabanii wal dhaban ammoo an isaan araara dhoogguudhaaf jidduun seenee sheexanni jidduu tanatti as dha'ii achi baasee achi buusin jedhu walitti bu'anii erga walitti bu'anii booda jidduu san keessa anaanillee walitti buune aranii ijoolleen hedduutu jira namoonni gurguddaan illee jira waan ta'eef anachuma dhiisee biraalitti uffata hedduu uffata san bicha miti shaantama bicha akka banaa jiru walitti sururee uffata fudhadhee biraalitti irraa inumaa yaadannee waa'ee sana surree gatee paantii gatee kootii gatee maalii gatee waan akka quban qabu dhangatee lixee ergalaan ka obsaa bira dhaqeeyyuu yoo diqqaateetiin jedhe naannoo ji'a tokkoo fi bulii 15 obsaa bira taa'ee ani wanta adii san eessaa fidee jedhee gaafii natti haaraayyuu مركز سنرات جستير لالي سرت فيديو لالي نمني سلاوان تكوكو فكيسو لا سر فكيسو كوا جستي خيسي ادي تشاورا خيس سوان غو قبل فكين يا وشينا نسات في شاور والخيس اكل وشينا في شاور والخيس هذا بعد تبين في قبل فكاتي كم وشينا في شاور والخيس ده كهون دغما وانا دي تنرا ويو لا سدي يوبتي بر ودي لما قالوا كابو wanni kuni osoo taa'ameeyyuu mee akkuma jedhame saniyyuu allahu alam meeyyuu ji'a tokko bulii 10 maal godhaachisa sa'aatii limiti barsa yoomata ilaa ganama ilaa borumtaa wanni duwwaata yoomata iyyuu hanga guyyaa san hundaa maal godhaachisa أنا كنت نقول akan ani waan biraan illee baran jechuun ana waan kiyya galatoomne jechuudha nama fakkeenya narraa fudhatanii guyyaa sanillee dubbatte malee waan biraatti akka badan hundaafuu taa'ame darbe anis itti balleessu inni sunatti balleessu san rabbitu beeka waan ta'eef see paast nagade paast of paast itti faranjii yaalla deemu ini akan seperti gabatan orang asing sebenarnya mereka berbagi Allah berkata itu nama kita tahu kan so wani ini mana kau pakai baru ya bisa dia ada gefat tuh pak an abu muazin kau macam mereka kabasa ya abu muazin dia apa hadirin dia baru an abu muazin gasti kesati ahmadin abu muazin narra doga nagorsu danda an nama ilma namadin nanda wangora nagorsu danda abu muazin narra doga yede dubba gati basan abu muazin akkamit akkam jetti bar live na dhufe bar ana nama tokko irraa dubba dargine taana bar namoota hedduutu dubartiin illee dhiirrillee namoota hedduutu na arrabsan wallahi namoota hedduutu jechuudha kaan beeku kaan hin beekne illee warri na arrabsan jiran garuu guyyaa takka rabbi alii zakka kadhe guyyaa takka nattis dhagayamee hin beeku nattis ulfaatee hin beeku furdina kiyyaanis na arrabsan ilkaan kiyyaanis na arrabsan wanni na arrabsineen hin jiru wanni na arrabsineen garuu guyyaa takka rabbi kadhe akkamitti naan jedhan jedhee na dhagayamee hin beeku ajandaallee godhachuu dhufe hin beeku ta isaa sun garuu na gubde argite ta isaa sun na gubde yennaan anis gadi ba'ee miidiyaa irratti hagastii san dubbate garuu ammoo gaabbee jira dhugaa rabbii warroonni guyyaa san jechuudha hagas dubbachuun kan koo isin qaanesse yookaan isinitti wanna jedhe yoo jiraate dhiifama jedheen wallahi dubbachuun turre haasa'uun turre Kali zaman aja arte mal ko di tare ay na katan malle sa kada mana jarte akal mana jarte namun kanam dun timi hadirwan mana jare
قال شو لك أنا درس جابا عربا جبتو والجالة كان كمان جارسة في أين ملين سكالة كرة تيجي أنت جراجا أنا جدا قديم برتون جو ولا خيان كم سادا مناخير أغلا إذا من إجارة بيا جت أغلو فاولي مرة فوري قديم نو نبان نما كسر ما جارسة نما سادا نما إجارة نما ديكور نما إجارة يو نما إستفياري كبدا أما إني سنا رفسي سفار سيبك كسر ترفون كابو بقى يسوع أصلا تينغا يو مالك إنفرادي تيم تسمي وجهي أما saat ilman tak kabdi jam ilman singkam itu deh woi wame kasih دائما مو أنا مجاتي تكافي مجاتو كوكا سأنا مو أكاونتي هم زارة في دنيا أبو باير ini kan ledda barku gak mana waktu gak dia hadir berga لو كما بر نفهم زا ولي قال لي يجول لي لما كبا أكاونتي كان كيف رجعن شهايا أكاونتي هي رجعن شي ولي قال لي account kita kami tahu kami tahu bisa apa kamu nanti merasa ini masa yang tahu لو كما بر أكاونتي زارة تبصر شو مكان إسات يجول لي أنا مكان أنا بيشخاني را مكان إسات يدي kita juga tapi ada ilmu kan tapi sih list karena bodoh ilmu deh gak sih mereka itu kita anjing bina ilmu pada sedih ala kayak zaman nak sesuatu kan tadi tak uang itu terbuat علي الماضي يا سيدي بدي سأتكلم itu wallahi nanti ber hati hati kenapa ber عندنا حمونو عندنا ها شاري بقول لك شاي شاري بقول لك شاي الماضي يا ثاني لا boleh urdu kan tadi masya Allah itu mereka tiberah دعوة كي jarang aja pak masya Allah wala rabbi kan jago warra sirara subhana rabbi warra rabbi sahabat ol khaytu malal enyu mat jam والله أنا هذا ما يبغى يا مسؤولين ممكن سرعة أرن سكينان أن سكين أنسين كبجنا كنا تقصين كبجنا من كل اسم بيا ويا سهالة نستار ويا ريبي سنتي أما kita lu maret ilmu tuh bakatan anda nanti bakatan anda mengatakan kadi homa chamiti wallahi bisa kalau mesha kami bakasan itu kasar lebih tahu kan bakasan مالي hintalu mali kale namni bekam namni hintalu bakkan jar bekam harakal murad dabani be tahu kan akan bakasan madam انت قالوا انيمو enggak انت قالوا مالي انت قالوا ya rabbi ila kan ke nakana beto kadiri dal cundandau sila ay gol pura ne mata be kama ila mati dal ciri jirte bar raksha wala be ko ya manda am bayu salam mutti kabat hadir amma ni sabam dalaga na be tundan ne hadir tundan doktora de mo mata hayatu warabba shi shik ya kawan anteo انا كيف akasanii dhaluudhachuu isaanii nan galchuu beektaane eegee abbaa biroon beeku eegeetii beeku nama bar nama tokkoyyuu yoo waliin jiraatan nama yeroo baay'ee biyyaan ture keessatti jechuudha boyfriendii kanatu waliin baay'atanii osoma antaa wal fudhatanii fadeeman turanii deebi'an hangaruu namoonni maal godhan wal tuqaniiranii akkas ta'aniiranii jedhee namoonni dhibbeetumaa jechuudha eebeluu bara eebeluun akkas godhe jedhee anammoo akkas ta'een jedhu maaliif hin jenne maybe isin sun warning irra jiraachuu dandeetti maybe diduu dandeetti maybe guyyaa birootti beellamuu dandeetti hin beekamu gatii kana ta'eef anama maal godha beektaa gatii kana ta'eef ani maal inni ebelu akkas ta'anii hin jedhama akka namni amma namarraa oolera abbaa fedhe haa ta'u haguma fedhe abbama fedhe haa ta'u dubartiin takka yookaan dhiirri tokko si bira dubartii takka hin qunnamne
Akkuma fedhatan fedhiyyaa qabda ta'u fakkeenyaaf akka lubbuutis si jaalatu. Garuu jaalallee ofii yookaan haadha manaa ofii si bira waliin ciisa. Maal jechuudha? Timaditti waliin ciisan? Haa? Timaditti waliin ciisan dhaluu ciisan yaadni? Haadha baata dubbii qabda. Laasanii miti bar namoonni tokko maal jedha beektaa akkanumaan. Ebeluu akkas godhanii ebeluu akkas ta'anii akka achi hin deebanii asii hin fayyanii jedha namni. Angaruu sanirraan kaayadhu maaliifuyyuu waliin ciisuu danda'an ciisuu dhabuu danda'an beekan. Namni waliin deemeedhaaf waliin rafee hin jiru. Namni walii wanna jedhe waliin akkas hin jedhamte. Ati ilaalame Kadiriyoo. Ani mee namni 700 kun taaptaa beebii sheeriyoo naa goota maal jedhee qaba. Bakka isin maaltu maal dubbatu maaluma gadi baaftu. Ani ilmootiyya wallaahi ittiin gammada na dhageeffadha ilmootiyya ittiin gammada ilmoo yoo qabaadhes akka qabutti yoo hin qabne immoo akka hin qabnetti garuu ilmoo yeroo kaminuu ittiin gammada na dhageeffadhu ta'e ilmoo qabduuf kan ilmoo qabullee ilmoo tan ta'e ittiin gammadi malee ittiin hin qaanfatin. Abbaa fedhe haa ta'u inshaallah akka xiyyaara oofu yoo jaalatte ilmoo qaba jettee mataa gadi qabdee of hin qaanfachiisi wallaahi akka namni ilmoo qabu kabajaa qabu hin jiru fakkeenyaaf isinii kaasa haati manaatiif abbaan manaa takka yeroo kophaa jiran kan isin illee ilmoo hin qabne kan inni illee ilmoo hin qabne yeroo kophaa waliin jiraatan ganna dhiisedhaan sadii rabbi beekumsi talaaka jedhee meeshaa guudhattee biraanitti garuu yoo ilmoo qabaatte horee hin rakkata jechuudha ilmoo sun hin rakkatti isin illee ilmoo sanii argitanii ni rakkatti waan tokko isinii kaasa fakkeenya jechuudha maatii kiyyarra haadhaaf abbaa kiyyarra kaasee fakkeenya ho'i isinii kaasa. Maazariin tiyya anaa fi biraazarii kiyya intala hangafaa isiiti natti aanee ammoo biraazarii hangoota dhiiraati. Faazarii kiyyaa gollolan. Faazariin kiyya maal godhee maazarii tasa jechuudha. Dha'ee duuba kanaan dha'ee kallacha kana falaxee keessa gadi dhangalaase jechuudha. Dhiiga isii sareen akkana dhuddee tasa dha'ee jechuudha faazariin kiyya. Miidhaaf osoo wanna dha'ee duuba kanaan dha'ee afoo kanaan ammoo falaxee keessa gajjise dhiiga. Maatiin isii yaa'anii dhufan. Ijoollee isaa kana lafa gadi naqiiti. Sa'aatii ammaa kana nafaan ol ka'i jedheen abbaan isii. Sa'aatii ammaa kana. Argitee sa'aatii ammaa kana nafaan ol ka'uu qabdan jedhee. Abbaan maazarii tiyyaa jechuudha. Biraazariin maazarii tiyyaa akkas. Ilmoo san gadi naqii ol ka'i jennaani maal jettee haati tiyya. San qara maraattee dadhabaa jiran. Osoo muka falaxu munni an falaxu sun uttaalee na falaxee jette. Argitee maal irratti jette. Ilmoo sangatii ka'e jedhanii ni jenna. Amma biyya Arabaa keessatti faashinii ta'ee inni illee dhalchee gatuun isin illee dhaltee gatuun akka argan godhuun ilmoo akka barbaadanii shintibeetii Arabaa obaasuun dhiiga ofii akka barbaadde godhuun ofirraa baasuun waan simpilii nuti ta'eetiin ilmoo jechuun waan qoosaa goonee ilaalla. Waan ho'ii goonee ilaalla. Ilmoo jechuun kabajaa. Babbaa fedhe ta'e. Hedduu takka malee wanni akka ilmoon jirti. Wallahi ilmoo jechuun kabajaa irraa bootaati. Hiyyoo mattee yoo ilmoo qabde ati duuteen duutu bee. Hin duutee namni ilmoo nuti Wallahi duuteen duutu. namni du'a lama du'e bar nama ilmoo qabdu. Namicha wayiitu jira ganda kenna. Isa waa'ee siyaasaatiin qabanii hidhan. Hidhanii jennaan ijoollee 5 dhalfatee qaba. Duraan hin beeku jechuudha oduun dhaga'ee. Hidhanii jennaan isii ammoo itti gorsanii isa ajjeesuu hedanii yoo isa ajjeesanii sarii isaallee balleessuu hedanii isillee balleessuu